Akkan jirtu hordoftoota Orokids Akaadaamii har'ammoo cuunfaa boqonnaa xumuraa kitaaba keessanii akka ta'e qabannee dhiyaanneerra. Cuunfaa kanaanis gaa boqonnaa kanarratti wantoota ilaallee bal'inaan ilaalla jechuudha. Naannoon keessa jiraannu gaa bakka ilmi namaa bineensotii fi biqiloonni keessa jiraatanidha. Kunis bakka lamatti qoodama jechuudha. Bakka biqilootni fi bineensoti akkasumas namoonni keessa jiraatan kana naannoo uumamaa fi naannoo namtolchee jennee ilaaleetii jirra jechuudha. Kutaa kana keessatti bakka lamatti isaaniin qoodne. Naannoon uumamaa immoo maal akka jedhuuf naannoon uumamaa kanneen akka bishaanii of keessatti hammataa, qilleensa of keessatti hammataa, biyyee, albuudota, biqilootaa fi bineensota of keessaa qabaa jennee ilaallee jirra jechuudha. Warreen kanaan naannoo uumamaa jennee ilaallee boqonnaa kana keessatti ilaalleerra kutaa tokkoffaa irratti jechuudha. Kutaa tokkoffaa irratti gara biraa kan nuti ilaalle naannoo namtolchee kan jedhudha. Naannoon namtolchees wantoota inni of keessatti qabatu bal'inaan ilaalleerra jechuudha. Isaan immoo kan akka wantoota namaan tolfamaniiti jechuudha. Manneen, daandii, magaalota, naannoo qonnaa fi industirii fa'aa of keessatti qaba jennee bal'inaan ilaalee turre jechuudha. Kutaa tokkoffaa keessatti naannoon keessa jiraannu gaa fayyummaa fi jiraachuu lubbu qabeeyyiitiif gahee olaanaa qaba jechuudha. Naannoon nuti keessa jiraannu lubbu qabeeyyii fi lubbu dhabeeyyii maraafiyyuu gahee olaanaa qaba jechuudha. Kanaaf namni hundinuu naannoo kunuunsuuf akkasumas immoo naannoo keessa jiraatuuf eegumsa gochuun hedduu murteessaadha jennee kutaa kana keessatti waliin ilaalleetii jirra jechuudha. Kutaa tokkoffaa keessatti yeroo ammaa kana naannoon rakkoolee kanneen akka faalama qilleensaatiif saaxilamoo ta'anii jiru jechuudha. Kutaaleen addunyaa garaa garaa dabaluun ho'a addunyaallee yeroo ammaa kanatti daran yaaddessaa fi miidhaa hamaa kan qaqqabsiisaa jiru jechuudha. Qilleensa addunyaa keenya irratti haphachuun baqqana ozoonillee dhiibbaa isa biraati jechuudha. Akkasumas balfi adda addaa waarshaalee keessaa ba'uu fi manneen namootaa keessaa ba'an illee yeroo adda addaatti faalama qilleensaa fi kunuunsa naannoof nuti taasifnu irratti dhiibbaa kan geessisaa jiru jechuudha. Xiqqaachuun lubbu qabeeyyiis sababa biroodha jechuudha. Bosonni ciramurraa kan ka'e, bosonni manca'urraa kan ka'e, magaaloti bal'ataa deemurraa kan ka'e, bosonni yeroo haphataa deemu argaatii jirra jechuudha. Kanneen kun sababa kanarraan kan ka'e jijjiiramni akka dhufu ta'eeti jira jechuudha. Yookiin immoo dhiibbaan ga'aatii jira jechuudha. Rakkoolee kanaaf egaa sababa kan ta'uu danda'an keessaa inni ijoon baay'achuu uummataa, aara waarshaalee fi motoroota adda addaa keessa bahuu fi cirama bosonaa fa'aa akka fakkeenyaatti kaasuu dandeenya jechuudha. Ka'umsa rakkoo kanaa akka ta'anii rakkoolee kana maqsuuf immoo wantooti ta'uu danda'u maali akka jedhuuf inni jalqabaa hawaasa barsiisuu, biqiloota dhaabuu yookiin immoo bosona dhaabuun akkasumas qabeenya uumamaa bifa sirrii ta'ee fi bifa qusannaa qabuun fayyadamuun hedduu murteessaadha jennee kutaa darbe keessatti bal'inaan ilaalleetii turre egaa. Kutaa lamaffaa keessattis wantoota kana wajjin wal fakkaatan ilaalleetii jirra jechuudha. Inni adda biraan yeroo ammaa kanatti addunyaa keenya irratti balaawwan ga'aa jiran yookiin immoo hedduun kan nama yaaddessaatii jiran keessaa kan nuti ilaalle shororkeessummaa fi daddabarsa namootaa karaa seeraan alaa akka jedhu kanas kutaa kana keessatti kutaa darbe keessatti ilaalleerra jechuudha. Shororkeessummaan adeemsa hawaasa keessatti sodaa fi dhiphina uumuun jireenya hawaasaa nageenyaaf tasgabbii akka dhabu gochuutti kan jirudha yookiin immoo kutaa addunyaa keessatti bal'inaan kan babal'ataa jirudha jechuudha. Kunis karaa hin malleen duroomuuf namooti waan isaan taasisanidha jechuudha. Karaa seeraan alaa namoota daddabarsuunis isa adda birooti jechuudha. Kun immoo gocha adeemsa namootaa gowwoomsuun sobuunii fi akkasumas ukkaamsuun faayidaa hin mallee argachuudhaaf yaalii gaggeeffamudha jechuudha. Karaan barbaachifneeni egaa boqonnaa kana haala kanaan kan goolabne yoo ta'u, gilgala boqonnaa kanaatti kan darbinu yoo ta'e, jalqaba irratti kan nuti arginu yoo dhugaa fi soba akka jirudha jechuudha. Gaaffii tokkoffaa irratti kan nuti argannu egaa naannoon keessa jiraannu lubbu qabeeyyii yookiin lubbu dhabeeyyii maleeyyii hunda of keessatti qabata jira. Naannoon keessa jiru lubbu qabeessis ni jira, lubbu dhabeessis ni jira jechuudha. Kanaafiyyuu deebiin keenya maal ta'a? Dhugaa jedhu dhugaa ta'a jechuudha. Gaaffii lammaffaa irratti kan nuti argannu Itoophiyaa keessatti namootni karaa seeraan alaatiin waan deemaniif waan rakkataniif qofaa jira. Waan rakkataniif miti. Sosobbaa daldaltoota seeraan alaatiin isaan irra ga'uuf bakka kanaa yoo deemte hin duroomta, bakka kanaa yoo deemte akka kana taata jedhanii karaa hin malleen dogoggorfamuudhaan dargaggoota shamarraniif daa'imman saaxilamoo imala karaa seeraan alaa ta'u jechuudha. Kanaafuu deebiin kana sobada jechuudha. Waan rakkataniif kan jedhu kuni sadaffaa irratti kan argannu naannoo keessa jiraannu sirriitti beekuun akka naannoo keenya seeraan kunuunsinuuf nu fayyadaadha. Kun dhugaadha. Naannoo keenya sirnaan beekna taanaan hanqina jiruu fi wanti dogoggora jiru adda baafnee furuutii dandeenya jechuudha. Kanaafiyyuu deebiin keenya dhugaadha jechuudha. Afuraffaa irratti kan argannu shororkeessummaan addunyaa si'anaa keessatti rakkoo baay'ee yaaddessaa miti jedha.
addunyaa keenya irratti yeroo ammaa kana balaa guddaa ka geessisaa jiru shororkeessummaadha jechuudha. Kanaafiyyuu deebiin kana soba ka jedhu jechuudha. Itti aansuun kan nuti argannu walitti firoomsiidha. Ajala ka jiru baa waliin walitti ka firoomsinudha. Egaa ajalatti kan nuti argannu naannoo namtolchee, naannoo uumamaa, cirrallaa summaa'aa ittisa, gaazii ho'a dabaludha. Wantoota uumamaan qilleensa faalanna, faalama qilleensaa gocha namaatiin raawwatudha jedha. Baajalatti kan nuti argannu oozoonii, dhohiinsa voolkaanoo, kaarboon daayoksayidii, magaalaa, bishaan, bosona gubuu jedha. Egaa kutaa ammaa wantooti amma asirratti ilaalle kutaa tokkoffaaf lammaffaa irratti bal'inaan wantoota waliin barannedha jechuudha. Naannoon namtolchee kan jedhu kun namtolcheedhaan kan argame yookiin kan uumamedha. Naannoo uumamaa kan jennu kun immoo uumamaan kan jirudha jechuudha. As keessaa naannoo namtolchee kan jedhu uumamaan namaan kan tolfame wanti jiru yoo jiraate magaalaa kan jedhu kana qofadha. Kanaafuu deebiin keenya daa ta'a jechuudha tokkoffaa irratti. Naannoo uumamaa kan jennu immoo uumamaan wanta jiru kan ta'e wanta jirudha jechuudha. As keessaa kan argannu naannoo uumamaa keessatti oozoonii, dhohiinsa voolkaanoo, kaarboon daayoksayidii, magaalaa, bishaan, bosona gubuu kan jedhu bishaan kan jedhu ta'a jechuudha. Deebiin keenya kanaafuu ta'a lammaffaa irratti kan argannu. Sadaffaa irratti kan argannu gaa cirrallaa summaa'aa ittisa jedha. Elementiin yookiin wanti cirrallaa summaa'aa ittisuu danda'u nuti as keessaa argannu yoo jiraate bishaan miti, magaalaa miti, kaarboon daayoksayidii miti, dhohiinsa voolkaanoo miti, oozoonii kan jedhu kanaafuu deebiin ta'a jechuudha. Cirrallaa summaa'aa akka ittisuu danda'u baqqaanaa oozoonii kan jennee ilaalledha jechuudha kutaa tokkoffaa keessatti. Gaazii ho'a dabaludha jedha. Gaaziin ho'a dabalugaa kanneen as keessa jiran keessa oozoonii, dhohiinsa voolkaanoo, kaarboon daayoksayidii, magaalaa, bishaan, bosona gubuu kan jedhu keessa gaazii kan ta'e kanneen keessa kan jiru kaarboon daayoksayidiidha. Kanaafuu deebiin keenya gaazii ho'a dabalu kan jedhuuf caa kan jedhu ta'a jechuudha. Wantoota uumamaan qilleensa faalan uumamaan jedha asitti kan hubachuu qabdanii uumamaan wantooti qilleensa faalan as keessatti kan nuti argannu oozoonii, dhohiinsa voolkaanoo kan hin firoomsamne adda biraan bosona gubuu kan jedhudha. Dhohiinsa voolkaanoodha jechuudha. Dhohiinsi voolkaanoo kan inni raawwatamu namaan osoo hin taane uumamaadha jechuudha. Kanaafuu uumamaan qilleensa faaluu kan danda'u dhohiinsa voolkaanoo kan jedhu kana. Inni adda biraan nuti argannu faalama qilleensaa gocha namaatiin raawwatu kan jedhu. Faalama qilleensaa gocha namaatiin yookiin immoo namaan qaqqabuu danda'u isa kamidha? Bosona gubuu kan jedhudha yookiin faarratti kan argamudha jechuudha. Egaan walitti firoomsii haala kanaan xumurreetti jirra. Gara gaaffii filadhuutti kan darbinu yoo ta'e deebii sirrii gaaffii kennameef kan filannu yoo ta'e tokkoffaa irratti kan nuti argannu wantooti uumamaan qilleensa faalan maal fa'ii kan jedhudha. Abiddi manaa uumamaan miti namaan kan qabsiifamu. Dhohiinsi voolkaanoo namaan kan ka'u miti uumamaan kan ta'udha. Aara magaalaa keessaa kunis namaan kan ta'udha. Aara waarshaalee kunis namaan kan ta'udha. Kan nuti gaafatamne wantoota uumamaan qilleensa faalan waan jedhuuf irra kan jiru yookiin dhohiinsa voolkaanoo kan jedhu kana ta'a jechuudha. Lammaffaa irratti kan argannu wantoonni namtolchee ta'anii qilleensa faalan maal fa'ii kan jedhudha jechuudha. Namtolchee ta'anii kan qilleensa faalan daraaraan biqiltuu uumamaan waan ta'eef qilleensa hin faalu. Dhohiinsa voolkaanoo kunis kan uumamaati. Aara magaalaa keessaa namtolcheedha. Ibidda bosonaa ofumaan ka'u namaan osoo hin taane ofumaan waan ka'uuf kunis kan uumamaati. Deebiin keenya maal ta'a jechuudha? Kan namtolchee jedhuuf caarra isa jirudha yookiin aara magaalaa keessaa kan jedhu ta'a jechuudha. Egaan barattoota gaaffii xumuraa boqonnaa kanaa fi kitaaba kanaa kan ta'e gaaffii sadaffaa irratti argannu gaaffii filadhuudha. Inni kunis gaaziin dabaliinsa addunyaatiif sababa ta'e isa kamii kan jedhudha. Aarratti kan argannu kaarboon daayoksaayidiidha. Baa oksijiinii, caa oozoonii, daa naayitiroojiinii kan jedhudha kan nuti argaarru. As keessaa kan nuti arginu oozooniin baqqaanni oozoonii dabaliinsa ho'aatiif miti jechuudha. Ittisuufi kan inni gargaaru oksijiinis naayitiroojiinis akkana. Kanaafuu kaarboon daayoksayidii kan jedhu ta'a. Deebiin keenya gaaziin dabaliinsa addunyaaf sababa ta'e kaarboon daayoksayidii yookiin immoo aarra isa jirudha jechuudha. Egaan barattoota boqonnaa kana keessatti yookiin immoo kutaa tokkoffaaf lammaffaa irratti bal'inaan qabannee kan isiniif dhiyaanne gilgaala isaa immoo boqonnaa kutaa sadaffaa kanarratti kan isiniif dhiyeessine asuma irratti goolabneetiin jirra. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u peejii keenya subscribe share gochuun hiriyoota keessaniif ga'uu hin dagatinaan dhaamsa keenya yeroo hundaati. Oroo Kids hordofaa nagaan turaan isin jenna.